utuu isaan nama wajjiniinis jiranii ayyaanni kee Waaqayyo isaan irraa bu'u. Ya'u golatti ol galchite oduu namaa keessaa safuute dibata irratti dhangalaafte oduu keessaa fuudhiiti. Yaa Waaqayyo waan hin barbaachifne keessaa fuudhiiti. Waan yeroo namaa akkasumatti itti badu keessaa fuudhi ijoollee kee irratti dibata dhangalaasi. Dibanni humna guddaadhaan waldaa kana keessatti haa hojjetu. Hin eeyyamna, hin barbaanna Gooftaa. Hin barbaanna Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ayyaanni kun humna guddaadhaan waldaa kana keessaa haa hojjetu. Yaa Waaqayyo Gooftaa, tajaajiltoonni waldaa kana keessaa ka'anii biyya lafaa guutummaa wala ga'ani. Miilli hamma yaa Waaqayyo kaabaatti, kibbaatti, ba'aatti, lixaatti adeemus gidduudhaa haa ka'u. Yaa Waaqayyo harki fagootti gargaaree qaqqabus gidduudhaa haa ka'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa mul'ati iddoon hundumaa ga'u maqaa Kiristoosiin as gidduudhaa haa ka'u. Yesus kennaa gurguddaa, dibata gurguddaa, ayyaana gurguddaa, namoota Waaqayyo gurguddaa yaa Waaqayyo as gidduudhaa kaasuun maqaa Kiristoos Gooftaatiin jaalala kee haa ta'u. Ni kana gootu Waaqayyoodhaati. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Bara baraan maqaan kee haa ulfaatu. Maqaan kee olola jedhu maqaan kee haa eebbifamu. Harka keenya walitti dhoofneetu Waaqayyoof ulfina kennina. Haalelooyaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ta'a beeksisa waldaa dhageenya. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mee obboloota guyyaa har'aa nu tajaajilaa oolaniin Waaqayyo sinaa eebbisu jennu. Waaqayyo sinaa eebbisu, eebbifamaa barri keessa naa eebbifamu. Waaqayyo guddaa nu eebbise karaa garee waaqeffachiistotaas, karaa faarfataas, karaa paastariis Waaqayyo guddaa nu eebbise. Walumaa gala hundumti keessan sinaa eebbisuu jechuu jaallannaa. Tajaajila guyyaa har'aatiif Waaqayyo ulfina isaa fudhatu. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Keessummaan yoo jiraate simannaa. Keessummaa argaa hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaadachiisuma malee beeksisa haaraa hin qabnu. Akkuma kanaan duras hin beeksisaa turre hamma konfiraansiin keenya dhumutti saandee yeroo hundumaa si yaadachiisna. Julaay 15 ni kaasnee torban sadiif konfiraansii qabna waan ta'eef irratti kadhachaa turru. Bakka hojjennutti iddoo barataas yoo ta'an iddoo barannutti bakka deemnu hundumaatti affeerruu namoonni dhufanii eebba asitti ta'uu Waaqayyo torbanoota sanaaf qopheessee hirmaattuu eebba sana akka ta'aniif adaraa nama affeeraa. Ofii keessanis sagantaa keessan ammuma kaasaa sirreeffadhaa isiniin jenna. Akkuma kana kaleessa warri iddoo sagantaa bultii waan irratti kadhachaa turres dhageessaniittu waldaa barbaadaa jirra. Waldaa inni kun ganama nuu mijachuu dide sagantaa adda addaatu overlaappii ta'ee jira waldaa kana keessatti. Maatii baay'een immoo hojjeta sanbata. Namoonni baay'eenis hirmaachuudhaaf sagantaan sa'aatii boodaa kuni namoota tokko tokko akka danqaa jiru odeeffannoo adda addaa qabna. Isa kana furuu fi darbee paarkiingiidhaaf illee naannoon kun baay'ee nu rakkisaa jira. Namni dabalaa jira. Waldaan kun guddachaa jirti. Paarkiinii akkuma argitanii karaa karaarra dhaabbatama. Ammumayyuu guutaa jira jechuudha. Sababii mana kana sirreessaa jiraniifillee gidduu kana amma akka rakkanne beektu. Kanaan dura ganama asumatti nu mijeessuuf turanii hin mijanneef sagantaa adda addaatu walirra isaaniif bu'ee waan ta'eef nu gargaaruu hin dandeenye. Tokko isa kanarraa kaanee waldaa barbaadutti jirra. Adaraa keessan Waaqayyoon haa kadhannu. Iddoo mijataa paarkiidhaaf namoota keenyaaf sa'aatii ganama itti deebisuu barbaanneeti sa'aatii boodaa kanarraa. Kanaafi sa'aatii ganama akka mijatu namoota hundumaa hirmaachisuu akka danda'uuf isa kanaaf Waaqayyoon kadhannaa. Yoommoo bakka mijataa ta'e argitanis nuttis paastariittis himuu dandeessu. Isa kana si yaadachiisuu barbaanna. Kan biraan
ijoolleen summer campii qabu waldaa kanatti waggaatiin barumsa baratu yeroo gaarii qabaatu guyyaa sadiif ture bara darbe I think paastorii matuu fide natti fakkaata namni biraan waan dhufe natti hin fakkaatu waggaa darbe barana Juun 13 amma 17tti gaggeeffama waan ta'eef isa dursaa galmaa'a ijoolleen yeroo gaarii qabaatu sa'aatiin isaas gabaabaadha paastorii qunnamaa yookaan immoo onlaayiniis galmaa'uu dandeessu trinityfalls.org/kids jedha yoo onlaayinii galmaa'uu barbaadan Trinity ni maqaa waldaa kanaati trinityfalls.org/kids jedha yookaan immoo paastorii qunnamaa sa'aatiin isaa yoom akka ta'e asirraa hin kaa'amne paastorii dhumaan haasofsiisa sa'aatii tokko yookaan sa'aatii lama qofaaf guyyaan kun sadanuu guyyaa guutuu miti ijoolleedhaaf barumsa baay'ee gaarii kennu waan ta'eef ajjeesti godhaati isa kanatti yaadaa isiniin jenna isuma kanaa gadi buunee bunaaf shayeedhaanii fellowshipiin goona dhumarratti miti eeyyee paastoriin eebbaan nu xumuraa gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa. Beeksisi addaa tokko Saint Paul Minnesota keessatti kadhatatu geggeeffama Juun gaafa 17 Franklin Graham to Decision America Tour jedhee jalqabeera isteetii 50 irratti hojjetaa jira Billy Graham Evangelism Associationiin hamma baranaatti amma 2016tti lubbuu haaraa irratti kan isaan hojjetaa turani amma garuu kufaatiin waldaadha yaaddessee waldaa dammaqsaa jiru waldaa dammaqsaa jiru kanaaf Franklin Graham ilma Billy Graham inni jalqabeetu jira isteetii hundumaarra deemaa jira asitti hoteela tokkotti qopheessanii turan yeroo darbee dhaqee hirmadheeranii kaayyoon isaanii xuraa'ummaa amma biyya kana keessa jiru attamitti deebifnaa seedhu kaayyeeffatanii jiru kanaaf waldaa dammaqsaa waaqayyoon immoo kadhachaa jiru ni tokko waldaan awarenessii kana akka qabaattu gochuu ani lamaffaan immoo kadhataan irra jiru mootummaa kana deeggaroo wajjinis waliin ta'aniitu immoo hojjetu kanaaf amma kadhatatu geggeeffama jechuudha isteetii irratti kan inni sun ta'aa jira Juun gaafa 17 kamisarra oolaa ganama ta'a kadhannaan suni state capitalitti geggeeffama Saint Paulitti namoonni dhaquu barbaadan yeroo isaa qabdan mana jirtanii please dhaqa nannaqaanii waldaan kun isin naqa waldaan adii warri kun isin naqu guutummaadhuma isteetii kana irratti ta'aa jira warra waan sanatti amanan irratti asiin naquu yoo barbaadan baasiin qopheessiti waldaan kun isatti himnee dhaquu hin dandeessu paarkiingiin xinnoo rakkisaa waan ta'uuf iddoo sanatti namoota baay'eetu irratti argaman sababa ta'eef yoom ooftanii madhannee achi geenye ilaallattanis state capital hundumti keessan beektu achi dhaxxanii hirmaachuu dandeessuun isiniin jedha baay'een isin jajjabeessa kan akka gootanii fi lammaffaa isuma kana cimseen irratti hojjechaa jiran ofii kooti akka dhuunfaatti warra riippablikaanii wajjiniinis walitti dhufeenyaan hojjechaa jira ala kanaa yoo dhageessanii akka isin yaaddofneedhaan isinii ifa gochuu barbaade siyaasa riippablikaanitti nama nuun ofii kooti iyyuu kanaaf nama siyaasaas miti an siyaasa sin hojjedhuun siyaasa faranjii miti kan Oromoo iyyuu hojjedhu siyaasa garuu waa'ee gaa'ila isa duraatti attamitti deebifna waa'ee baasruumii amma ta'aa jiru waa'ee mana barumsaa keessa wangeelli ba'aa jiru waa'ee White House keessa wangeelli ba'aa jiru akkamittiin Ameerikaa iddoo duriitti deebifna karaa afuuraa isa jedhu irratti paastoroonni warri kana irratti amanan irratti dammaqanii hojjetaa jiru. Engada torban darbe DC dhaquun irra ture buukii naa godhanii tikeettii isaa naa erganii hoteelii naa qabamee oliitiidhaaf mijachuu dideenyaa hin kaansilii godhe. So isarrattis baay'ee jabaannee hojjechaa jira jechuudha. Paastoroonni Oromoo illee gara isaan dhufanii akka hojjetan gochaan jira. Wanta biraa alaa yoo dhageessan akka isin ittiin bita isin ittiin gallee fi yeroo darbe luba dammallaashiin ergee dhaqee hirmatee galeen achirra. Kanaaf namoonni kan irratti hojjechuu barbaadan baay'ee kan irratti hojjetan baay'een barbaada. Isinis irratti hojjedha. Waan baay'ee guddaa goone dhee yaadu. Garuu vootiidhuma keenya kennuun waan guddaadha baay'ee waan sirrii hin taane kanaaf waan gadhee kanaaf sagalee keenya kennuun guddaadha sagalee nama tokkoof nama lamaatu walitti dabalamee hojii hojjeta jedhee waan itti amanuuf karaa sanas hojjetaa irraa Franklin Graham kaayyoon isaa inni guddaan kana jechuudha. So waldaan yoo irratti walii galtee yeroo fudhachuu danda'a
gaaf tokko geeddaramsaaf fiduu dandeenya laatannee yaadne tokko itti hojjetamaa jirachuudha. Kan kana godhaaru warra Riippablikaanii duwwaa isa hubateef gara isaanii gorree dhaabataar. Siyaasa isaanii warra migraantiif akka hin taane hundumii keessanuu beektu. Garuu wangeelatti mitiin hojjenna isa irrattirraa kanaaf namoonni dandeessan state capitalii dhaqaa waan achi ta'us ilaala sinuufii keessanii baruu dandeessu torbanarraa immoo intini isaa sinii fidee dhufuu nan danda'a yeroo naqeessana waan an fuudhee galee qaba tiraaktiin garaagaraa jira isa sinii fidee dhufuu nan danda'a torbanarraa ol kaanee eebbaan xumurra. Harka keessaniif garaa keessan gara Waaqayyootti ol kaasaa eebba fudhadhaa. Waaqayyoo isinaa eegu isinaa eebbisu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeebisu nagaasaas isiniif haa kennu. Waaqayyo safara malee ayyaana hafuura qulqulluu isin irratti haa dhangalaasu. Maqaa Waaqayyo Abbaa, maqaa Waaqayyo Ilmaa, kan hafuura qulqulluu sadan Waaqayyo tokkootiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu.